Herodos inni Agriiphaa biyyoota akka Galiilaa, Samaariyaa akkasumas Ayuudiin akka bulchuuf mootota warra Roomaa irraa aangoon isaaf kenname. Innis aangoo isaa kanaan obboloota isaa gammachiisuu barbaade. Lallabni duuka bu'ootaa kun bal'atee waan tureef manni kiristaanaa yookiin duuka bu'oonni Ayuudoota keessatti hin jaallatamanii hin jibbamu waan ta'eef isaan aangoo isaatitti fayyadamee isaan ajjeesuu, isaan dhabamsiisutu saba kana gammachiisa. Kiristaanota balleessuu, mana kiristaanaa gubuutu saba kana gammachiisa waan ta'eef duuka bu'oota dhabamsiisuu, balleessuu karoorfate. Yaanni namaa fi yaanni Waaqaa waliin galu. Yaanni Waaqaa karoorri Waaqaa ijoollee isaati irratti guddaadha. Phexros mana hidhaa keessatti erga galeen booda yeroo sanatti immoo manni kiristaanaa yookiin kiristaanonni tokkummaadhaan waa'ee Phexrosiif Waaqayyo hin kadhatu ture jedha. Kadhannaan isaanis Waaqayyo fuulduratti dhaga'amee Waaqayyos halkanuma sana Phexrosiif ergamaa isaa ergeef jedha maqaan Waaqayyoo. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ መቃ ኢልማ መቃ ፉረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኮ አሜን። ሰገሌ ኬሰን ስርት ኦልካሳ መለቴሳሜ መቃ አባ መቃ ኢልማ መቃ ፉረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኮ አሜን። ያ ዋቀዮ ጎፍታ ሰሜን ተሶኬ ለፍት ጀና ሚለኬ ነውስ ብፋ ፈኬኝ ኬትን ነውምቴ nu jiraachistee nu tiksitee nu eegdee yeroo kanaan waan nu qaqqabsiisteef ulfinnii fi galanni qulqullootaaf wareegamtoota samii gubbaa irratti qulqulluu jiraataa qulqulluu kan hin duune qulqulluu ilma Waaqayyoo jechaa si galateeffataniin maqaan kee kan ulfaateef kan galatoome haa ta'u. Kabajamtoota abbootii koo luboota obboleewwan koo barsoota wangeelaa keessummaa keenya guyyaa irraa faarfataa Taammiraat maatiin Waaqayyoo Waaqa kan jaallattan Waaqayyo kan isin jaallatu maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa akkam ooltanii sagaleen keessan hin dhaga'amu akkam ooltanii mee sagalee keessan sirriitti ol kaasaa akkam ooltanii galatoomaa jettanii galata lolaasaaf mee Waaqayyoodhaaf sirriitti jiraachisuu kan beeku nu jiraachisee waan namaa bariin deemuun hunduma jala nu dabarsee sa'aatii kana waan nu qaqqabsiiseef waaqni abbootii keenyaa maqaan isaa kan ulfaatee fi kan galatoome haa ta'u. Raajotaaf raajii isaanii, duuka bu'ootaaf lallaba isaanii, wareegamtootaaf gonfoo kabajaa isaanii nuufis guyyaa dhiphina gooftaa sana fannoo isaa jalatti kan nuuf kennamte giiftinaati gooftaa giifti keenya qulqulleetti dubaroo maaramii maqaan ishee kan ulfaate kan galatoome haa ta'u. Ergamoonni Waaqayyoo yeroo hundumaa baduu keenya irraatii kan nu deebisan, kan nu eegan, kan nu tiksan isaanis maqaan isaanii kan ulfaate kan galatoome haa ta'u. Egaa sa'aatiin keenya baay'ee deemaa jira waan ta'eef yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf kallattumaan gara barumsa keenyaatti deemna. Eenyu nu agarsiisu? Eenyu jettani? Eenyu nu agarsiisu? Eenyu nutti dubbatu? Waaqayyo gooftaan keenya hunduma keenyaafuu gurra laphee keenyaa nu banee akka nu barsiisu akka nu gorfadhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Galgala kanaaf barumsa keenyaaf mata duree taasifannee kan wajjiniin barannu kutaa kitaaba qulqulluu keenyaa hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 9 irratti sagaleen barreeffamee jiru ergamicha duukaa bu'ee kan jedhu ta'a. Eenyu duukaa bu'e? Eenyu duukaa bu'e? Mee hundi keessanuu dubbiin sagalee Waaqayyoo kun saanduqa laphee keenya irratti akka nuuf barreeffamuuf mee hundi keenyaayyuu sagalee kana wajjin jenname ergamicha duukaa bu'e. Hundumti keenyaayyuu ergamicha duukaa akka buunu Waaqayyo hundi keenyaa'u
nu gargaaru. Egaa kitaaba qulqulluu keenya hojii duuka bootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 9 irratti sagalee guddaa kana ni argannaa jechuudha. Egaa yaa kiristaanotaa bara jireenyaa keenya keessatti eenyu duuka bu'uu qabna? Maal immoo duuka bu'uu qabna? Kan jedhu kana barumsa keenya keessatti bal'inaan wajjin barannaa Waaqayyo Gooftaan hunda keenya nu agarsiisu. Seenaa kitaaba qulqulluu kanaatti deebinee gaafa ilaallu Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos erga du'aa ka'een booda waggaa 14ffaatti Heroodis kan jedhamu mootiin garaa jabeessi mana kiristaanaa irratti rakkina jabeesse. Maal jabeessan isiniin jedhe? Maal jabeesse? Mana kiristaanaa irratti rakkina jabeesse. Mana kiristaanaa irratti dhiphina jabeesse. Heroodis inni Agriiphaa biyyoota akka Galiilaa, Samaariyaa akkasumas Ayuudiin akka bulchuuf mootota warra Roomaa irraa aangoon isaaf kenname. Maaltu isaaf kenname isiniin jedhe? Maaltu kennameef? Aangoon isaaf kenname. Innis aangoo isaa kanaan obboloota isaa gammachiisuu barbaade. Eenyu gammachiisuu barbaade isiniin jedhe? Obboloota isaa warra isa jalatti hoogganaman, warra isa jalatti bulan gammachiisuu barbaade. Maal isaa kanaan? Aangoo isaatti fayyadamee aangoo isaatiin obboloota isaa warra Ayuudiin jiran gammachiisuu barbaade. Saba kana kan gammachiisu immoo yoo maal godhe, yoo maal isaaniif hojjete saba kana gammachiisuu danda'a laata? Yoo aangoo isaatti fayyadamee maal yoo isaaniif hojjete yookaan immoo maal yoo isaaniif godhe saba kana gammachiisuu danda'a laata yaa saba Waaqayyo? Yeroo sanatti lallabni duuka bu'ootaa kun bal'atee waan tureef manni kiristaanaa yookiin duuka bu'oonni Ayuudoota keessatti hin jaallatamanii hin jibbame waan ta'eef isaan aangoo isaatitti fayyadamee isaan ajjeesuu, isaan dhabamsiisutu saba kana gammachiisa. Agartanii maal gammachiisan isiniin jedhe? Saba kana gammachiisa. Kiristaanota balleessuu, mana kiristaanaa gubuutu saba kana gammachiisa waan ta'eef duuka bu'oota dhabamsiisuu, balleessuu karoorfate. Yoo Waaqayyo jedhe malee hin taa'e? Hin ta'a? Hin ta'u yaa saba Waaqayyo. Wanti Waaqayyo hin jenne, wanti Waaqayyo hin eeyyamne hin ta'u. Kanaaf mootichi kunis duuka bu'oota kana dhabamsiisuudhaaf, mana kiristaanaa kana dhabamsiisuudhaaf dursee maal gochuu qaba? Hooggantoota isaanii qabee ajjeesuu qaba. Kanaafis akka kitaaba qulqulluu keenya hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa kaanee arginutti Heroodis obboleessa Yohaannis Yaaqoobiin qabeetoo billaadhaan morma isaa mursiisee ajjeesisee jedha. Kana gochuu isaatiin Ayuudoota keessatti baay'ee jaallatame. Ayuudoonnis kana gochuu isaatiin garaan isaan ciise. Sirriitti badhaa yaa saba Waaqayyo. Garaan isaan ciise itti gammadanii maal gochuu isaatiin? Yaaqoob duuka bu'aan Gooftaa du'uu isaatiin warreen Ayuudootaa gidduutti gammachuun ta'ee hin gammadanii. Kanaanis garaa isaan ciibsee innis erga sabni kun kanaan gammadu ta'eeti jedhee ciqilee isaa kiristaanota irratti gaddeeffate. Waaqayyo waan akkasii nu haa oolchu. Har'as ciqilee isaanii humnatti, aangootti, waan adda addaatti fayyadamanii ciqilee isaanii
jiru. Hirree isaanii kiristaanotaa fi mana kiristaanaa irratti kan agarsiisan jiru. Mana kiristaanaaf garuu eenyu jira? Eenyu jettan? Eenyu jira? Waaqayyo jira jedhame eenyu jira? Waaqayyo jira. Dhugumatti Waaqayyo kun maqaan isaa galfaate fangalatoome haa ta'u. Kanaaf ciqileensa kiristaanota irratti hin jabeesse hin cimse. Kana gochuu isaatiin warri isa jalatti bulan waan itti gammadaniifu hirree isaa ciqileensa duuka bu'oota gooftaa irratti cimse. Yaaqoobiin erga ajjeesise booda Phexrosin immoo qabsiise. Eenyuun qabsiisan isiniin jedhe? Phexrosin qabsiise. Mana hidhaatti galchisiise. Mana hidhaatti galchisiisuu irra darbee eegdota gosa gosaan yookaan gartuu gartuudhaan kutaa kutaadhaan qoqqoodee kutaa 4 kan qabu kutaan tokko immoo baay'ee nama 4 kan qabu Phexrosin akka eeganiif mana hidhaa keessatti akka isa eeganiif eegdota ramade. Yeroon sun Faasikaa warra Ayihudootaa waan ta'eef ayyaana sana booddee Phexrosin addabaabaayii irratti baasisee isa qorsiisee isa ajjeesuu waan barbaadeef mana hidhaa keessa galchisiisee tursiise. Yaanni Herodoos isa kana ta'ullee yaanni Waaqayyoo immoo guddaadha. Dhugumatti maqaan Waaqayyoo kan ulfaate fangalatoome haa ta'u. Yaanni namaa fi yaanni Waaqaa waliin gitu. Yaanni Waaqaa karoorri Waaqaa ijoollee isaati irratti guddaadha. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo Phexros mana hidhaa keessatti erga galeen booda yeroo sanatti immoo manni kiristaanaa yookiin kiristaanonni tokkummaadhaan waa'ee Phexrosiif Waaqayyo hin kadhatu ture jedha. Waa'ee eenyutiif? Waa'ee eenyutiif? Waa'ee Phexros isa mana hidhaa keessa jiruuf tokkummaadhaan ta'anii laphee tokkoon ta'anii Waaqayyoodhaan ni kadhatu ture. Eenyuun ni kadhatu ture? Eenyuun ni kadhatu ture? Waaqayyoodhaan ni kadhatu ture. Eenyuudhaaf? Phexrosiif. Kiristaanota. Nuyi har'a jireenya keenya keessatti waa'ee nama mana hidhaatti nu biraa galee rakkachaa jiru tokkummaadhaan taanee hin kadhannaayi. Waa'ee nama nu biraati hospitaala ciisaa jiru tokkummaadhaan ni kadhannaayi. Waa'ee nama mana galeetoo algaa isaatirra ciisaa jiru tokkummaadhaan ni kadhannaayi kiristaanota. Kiristaanonni yeroo sana jiran tokkummaadhaan ta'anii mana haadha Maarqos keessatti waa'ee Phexrosin hin kadhatu. Kadhannaan isaanis Waaqayyo fuulduratti dhaga'amee Waaqayyos halkanuma sana Phexrosiif ergamaa isaa ergeef jedha maqaan Waaqayyo kan ulfaate fangalatoome haa ta'u. Mee galateeffadhaa Waaqayyo. Maal ergeefin isiniin jedhe? Maal ergeef? Phexros kiyyoo sibiilaatiin hidhameet eegdotaan mana hidhaa keessatti ciisee jira. Loltoota gidduu rafee jira. Waaqayyo immoo Phexrosin ergamaa isaa ergeefi ergamaan Waaqayyoos gara Phexrosin dhaqee hin dammaqsee jedha. Maal keessa? Hirriba keessa rafaa jira. Kiyyoo sibiilaatiin hidhameet eegdotaan marfameet mana hidhaa keessa jira Phexros. Maal waan godheef? Waan wangeela lallabeef. Maal waan godheef? Waan dhugaa dubbateef. Maal waan godheef? Waan dubbii jireenyaa namoota biraan ga'eef Phexros mana hidhaatti kennan. Waaqayyo immoo ergamaa isaa ergee ergamaan Waaqayyoos Phexros bira dhaqee gaafa dammaqsu manni hidhaa sun ifa Waaqarraatiin ni guutame. Ifa eessarra? Manni hidhaa jedhame ifa Waaqarraatiin ni guutame. Jireenya keenyaaf mana keenya ifaan kan guute maqaan Waaqayyo kan ulfaate fangalatoome haa ta'u. Galateeffadhaa. Ilaala yeroo ergamichi Waaqayyo gara mana hidhaatti ol galee Phexrosin dammaqsu dukkanni mana hidhaa sun ifa Waaqarraatiin ni guutame. Ergamichis
eenyu duukaa bu'e? Ana duukaa bu'e jedheen. Phexrosis waan isaaf ta'aa jiru kana waan mul'ata argaa jiru ta'e malee waan ergamaan Waaqayyoo isa gargaaraa jiru itti hin fakkaanne. Waan maal argaa jiru ta'e? Mul'ata waan argaa jiru itti fakkaate. Hin amanne Phexros. Ergamichis Phexrosin kan jedheen uffata kee uffadhu, kophee kee godhadhu, ana duukaa bu'i jedheen. Phexrosis ergamaa Waaqayyoo duukaa hin bu'e. Ergamichis eegdota hundumaa bira erga isaan dabarseen booda balbalichi mana hidhaa eenyumtuu harka isaatiin osoo hin tuqin ofuma isaatiin balballi mana hidhaa hin banamee jira. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaatu kan galatoome haa ta'u. Sirriitti galateeffadhaa Waaqayyo. Osoo namuun tuqin humni wantuu osoo irratti hin dalageeffamin balballi mana hidhaa hin baname. Ergamaan Waaqayyoos Phexrosin fuudhee mana hidhaa keessaa baasee Phexrosis ergamaa Waaqayyoo duukaa bu'ee ergamaa Waaqayyoo hordofee jira. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaatu kan galatoome haa ta'u. Eenyuun hordofe? Ergamaa Waaqayyoo hordofee dukkana mana hidhaa keessaa ba'e. Ergamaa Waaqayyoo hordofee sansalanni inni itti hidhamee ture isarraa ol guufamee hiikame. Yaa saba Waaqayyoo, nuyis bara jireenyaa keenya keessatti ergamaan Waaqayyoo nu gaggeesse dukkana keessaa gara ifaatti nu baasa. Ergamaan Waaqayyoo nu gaggeesse afaan diinota keenyaa keessaa nu baasa. Ergamaan Waaqayyoo nu gaggeesse balaa tasaa jalaa nu baasa. Nu baases beekamoo agartanii beektanii du'eera bakka naadhumatti kanaan booda abdii qabu erga jennetti ergamaan Waaqayyoo dhufee nu gargaarre dhugumatti maqaan Waaqayyoo kan ulfaatu kan galatoome haa ta'u. Kanaaf sirriitti galateeffadhaa. Ergamichis mana hidhaa keessaa erga isa baaseen booda daandii isa qabsiisee karaa isa qabsiisee isa biraa hin sokkee jedha. Eentu ergamichi kanaan booda Phexros akka Waaqni ergamaa isaa ergee fi harka Heroodisii fi Hayyoota keessaa akka isa baase hin beeke. Agartanii? Ergaachi keessaa ba'een booda rakkina sana hundumaa keessaa erga ba'een booda Phexros Waaqni ergamaa isaa ergee fi harka warra isa balleessaniif isa ajjeesuudhaaf yaadanii keessaa harka warra Hayyootaa keessaa akka isa baase hin beeke Waaqayyo. Edaa inni mul'ata waan argeetti fakkaate malee ergamaan Waaqayyo akka isa gargaaraa jiru hin beekne. Rafaa jira waan ta'eef abjuutti fakkaata. Dhugumatti garuu Waaqayyo mul'ata isaa isaaf dhugaa taasisee ergamaa isaa isaaf ergee dukkana mana hidhaa sana keessaa isa baasee daandii isa qabsiisee karaa isatti agarsiisee. Phexrosis ergaachii ba'een booda obboloonni isaa mana haadha Maarqos walitti qabamanii isaaf kadhachaa warri turan sun isaan bira deemee balbala dura dhaabbatee balbala rukutaa ture. Jarri maal godhaa jiru? Waa'ee isaatiif Waaqayyo kadhachaa jiru. Waaqayyo deebii isaanii deebise moo hin deebisne? Deebise moo hin deebisne? Waa'ee isaatiif waa'ee Phexrosiif Waaqayyo kadhatu turan. Waaqayyo immoo ergamaa isaa ergee fi Phexrosin mana hidhaa keessaa baase. Yaa saba Waaqayyo, Waaqayyoon akkasitti warra isa tajaajilan, warra isaaf hojjetan, warra daandii isaatirra deddeebi'an akkasitti ergamaa isaa ergee fi isaan baasa. Waaqayyo maqaan Waaqayyo kan ulfaatu kan galatoome haa ta'u. Galateeffadhaa Waaqayyo. Kanaaf ergamoonni Waaqayyo nu gargaaru. Ergamoonni Waaqayyo nu gorsu. Ergamoonni Waaqayyo karaa nutti agarsiisu kan jennu sababa malee miti. Agartanii? Seera uumamaa boqonnaa 16 irratti hojjettuu Saaraa kan taate Aggaar Saaraan mana ishee baastee ishee ariitee daa'ima ishii qabattee baatee bakka seentu nama dhabdee fira dhabdee daandii gubbaarratti osoo ishiin rakkachaa jirtu daa'imti ishee waan nyaatu dhabee isheen beelarraan kan ka'e harmi ishee goggogee daa'ima ishee waan hoosistu
laphee irratti maxxanee yommuu jirutti Waaqayyo ergamaasaa Aggaariif ergee ergamaan Waaqayyoos gara Aggaar deemee yaa Aggaar hojjettuu Saaraa eessa deemtaa jedheen. Yaa Aggaar hojjettuu eenyu? Hojjettuu Saaraa. Ilaala Saaraan yeroo sanatti gaddaan boo'ichaan guutamtee beeloftee harmi ishii goggogee daa'imti immoo harma dhabuurraan kan ka'e beeloftee laphee ishiitti maxxante. Aggaaris du'a daa'ima kiyyaa arguu mannaa jettee mucaa ishii fuutee muka jala geessee teessee boochi turte. Teessee maal gooti turte? Teessee boochi. Kanaan booda Waaqayyoon ergamaa isaa ergee fi Aggaar maal taate hojjettuu Saaraa jedheen. Saaraan mana isheetii nabaastee akkasittiin urufa gubbaa irratti rakkachaa jiraadheen. Kanaan booda ergamichis jajjabaadhu akka ishiin mana isheetti si simattu itti si himaati gara Saaraatti deebi'ii jedheeni Aggaariin kan jajjabeesse ergamaa Waaqayyooti. Waaqayyoon galateeffadha. Akkanatti ergamoonni Waaqayyoo yeroo namni abdii kutetti yeroo namni fira dhabetti dhufanii ta'u jajjabina namaa kennu ergamoonni Waaqayyoo. Dhugumatti maqaan Waaqayyoo galfaatiif galatoome haa ta'u. Meesirratti Waaqayyoon kana galateeffadha. Himboyin jajjabaadhu gara Saaraatti deebi'i. Jalqaba irratti seenaa kana gaafa laaltan Aggaar hojjettuu Saaraa turte. Saaraan ilmoo mana Abrahaamii. Saaraan ilmoo dhabuu ishiirraan kan ka'e abbaa manaa ishee Abrahaamiin silaani ilmoo qabuuti ilmoo godhachuu hin danda'uuti. Mee gara hojjettuu keenyaa gara Saaraa deemiti ilmoo godhadhu akka ilmoo kiyyaatti guddisaa jetti. Kanaan booda Abrahaam gara Aggaariin deeme. Aggaar immoo garaan taa'e gadaamessa ishii keessatti daa'ima baatti. Gaafa kana akka haadha manaa Abrahaamitti of laaltee Saaraa tuuffachuu eegalte. Yeroo tokko seenaan keenya yoo nuu jijjiiran yoo namatti makam yoo Waaqayyo bakka kufnee nuu kaase moofaa keenya kaleessaa sana yoo nurraa baase nama haaraa yoo ta'an waanuma humnaa fi aangoo keenya waanuma dandeettii keenya seenaan keenya nuu jijjiirame nutti fakkaate of tuulla. Akkasitti bakka kaane hin yaadan Waaqayyo eessaa akka nu baasee seenaa keenya nuu jijjiire hin yaadan. Kaleessa maal keessa akka turre hin yaadannu. Sadarkaa tokkorra yoo geenye warra kaleessa bakka nuyi darbine sanarra jiran yoo argine waan nuyi iddoo sanatti waan nuyi rakkannee darbine nutti hin fakkaatu. Waanuma rakkina arginee darbine nutti hin fakkaatu. Saaraanis sirmaa hojjettuu ta'uu ishii dagatteeti. Aggaar hojjettuu ta'uu ishii dagattee haadha manaa Abrahaam of gootee Saaraa tuffachuu eegale. Saaraan ajajamuu didde. Saaraan amaanuu arrabsuu eegalte. Ati gaangeedha hin deessu jechuun eegalte. Kanaan booda daa'ima kee fudhadhuuti narraa ba'e jetteen Saaraan. Mana Abrahaam mana Saaraatii erga baateen booda Aggaar urufa gubbaa irratti rakkatte. Waaqayyo immoo garaa jabeessaa miti. Waaqayyo akka namaati miti. Akka namaati Waaqayyo garaa jabeessaa miti. Rakkinaaf oobuuti, qormaataaf oobuuti. Waaqayyo immoo ergamaa isaa ergee fi ishee jajjabeessa. Maqaan Waaqayyo galfaatiif galatoome haa ta'u. Sirriitti galateeffadhaa Waaqayyo. Akkasitti ergamoonni Waaqayyo isaan duuka yoo bu'an isaan yoo hordofne isaan akkasitti rakkina keessaa nu baasu. Afaan leencotaa keessaa nu baasu. Gidduu warra nurratti mari'atanii keessaa nu baasu. Mana hidhaa keessatti nu jajjabeessu. Nu gargaaru. Humna nuu ta'u. Eenyu biraa ergamanii? Waaqayyo biraa ergamanii. Hannu barsiisa, hannu gorsa Waaqayyo galannaa ta'u. Waswaat ለእግዚአብሔር